as keessa mooyyuu hojiis hin qabu maal gochuu kan ta'a maaliif namni na cinaa dhaabbaturre hin jiru jechuudhaan tan ka'ee jechuudha. Oo rabbiin mooyyuu chaansii biraa naaf qoode jechuudha. Carraa biraa naaf qoode. Carraa biraa kan laalaa jechuudha. Chaayinaa kana gurguruuf naka kaasee yaanni maalinni ani fedhii qabaatee osoo hin taane dirqama waan san maallaqa san tajaajilu waan ta'eef maaliif tajaajilu inni tokkoffaa biyya galuuf yaada qaba. Biyya galuuf immoo dirqama maallaqa nama barbaachisa jechuudha. Lubbuutii tokkotti hin taane naafumsi waliin jira haadha daa'immaa fi ilmoo qabatanii biyya ormaa keessa jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif yeroo barbaadetti hojii hin argatu kan itti hojii kabajamtoota furdiftoota kennaa jirtu bakka jirtanitti nageenya keenya kabajaatiif kajalalaa isin haa qabicha har'a sabboontu na biraan jirtu foozii na biraadhaa foozii salaamatti qaree. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota kabajamtoota keenya akkam jirtan nagaa jirtan isin jenna. Nuti nagaa keenya isin irraa baga nagaa nuftaatanii nageenyi rabbii isin waliin haa jiraatu. Okay, kabajamtoota furdiftoota kennaa hablaa tanaan dura goone ni yaadatama jechuudha. Gootuullee gadi isin dhiibnee mata duree qofa gadi isin dhiisee jechuudha. Achi as ammoo xiqqoo dubbiin xiqqoon takka nu dhalattee namni wayiillee ka babbadee ni beeytanii isinuu quba qabdan jedhee yaada. Namni sun ammoo viidiyoon ka gadhiifame tanaan durallee gadhiisee jira, kutaa tokko irraa gadhiisee jira. Ka durallee nu keessatti hirmaate jechuudha. Ni beeytanii caaltuudha. Achi kutaa kaan ka itti aanu isinii gadhiifne jenneetu irree achuma as rakkinni xiqqoon takka akkuma uumame akkuma isinillee quba qabdan achi xiqqoo viidiyoolee tursiisee viidiyoo sanillee hablaa sanillee gadi hin dhiifne jechuudha. Saniif ammoo hablaa sanillee osoo gadi hin dhiisin hagana ture laakiin ammoo boruu yookaan iftaan isiniif gadhiisa jechuudha hablaa kana. Warroonni ammoo hablaa san keessatti caaltuu argitan Mustafa dhoysee ni jirti akkana kan jenneef dafa ture wanni godhe jechuudha. Hablaa keessa ni jirti jechuudha caaltuun laakiin ammoo hablaan ka ture jechuudha. Anatu editingii osoo hin godhin ture malee hablaan ka turaaniiti. Kanaaf ammoo warroonni kamitti akkana ta'aa jettanii fi tanaa asmarra isin xumura jechuudha. Amma ammoo gara qophii biraa isin seenna. Okay, kabajamtoota furdiftoota kennaa carraa gaarii isiniif hawwa jechaa osoo isinitti himin beeksisa bareedaa tokko isiniif harkaa qaba itti gammaddan jedhee yaada. Kanaaf ammoo maali warri jettan carraan kun akka isiniin dabarre abdii qabaa akka itti hirmaattan isiniin jedha. Warri duraan dursee warroonni carraa kana daftanii argachuu barbaadan akkuma viidiyoo kana seentanii ilaaltan lakkoofsa irratti isinii maxxansituun. Lakkoofsa isinii irratti maxxansinaa kabajamtoota furdiftoota kennaa lakkoofsa nuti isin irratti maxxansinu keessan dhuftanii nu dubbiftan jechuudha. Isinitti dheeressine carraan sun ammoo maali yoo jettan bismillahir rahmanir rahim. Chaanala subscribe isaa 38 fi way 39 jechuu yookaan 40 jechuu nama 1000 way hanqatu jechuudha. Gatiin isaa gatii chaanala xixiqqaadhaatiin isiniif kennuu deemna jechuudha. Gatii isaa gatii hin dubbatamne jechuudha. Maaliif yeroo takka namni waan hajamu jira, yeroo takka waan atantamatti nama jalaa waa dabru jira. Kanaaf ammoo kabajamtoota furdiftoota kennaa saniifuu chaanaaluma beeytanii chaanaala OA chaanaala yeroo namni irratti dalagate xiqqaatti 1000 irraa kaasee haga 500 700 kumaa olis yoo jabeessee dalage irraafuu ka yeroo irra rafee akkuma fedha irra dalaga $300 200 ofii ja'an irraa fuudhu jechuudha chaanaalli kun. Chaanaalli kunis ammoo chaanaala obboleettii teenya Fooziyaa Tuubiidhaati jechuudha. Chaanaala isiin ni beeytanii warroonni hin beekne illee jala seentanii illee osoo laaltanii haga inni qabus osoo nutti hin dhufin jechuudha. Laaluu dandeessan jechuudha. Okay, kabajamtoota furdiftoota kennaa chaanaala OA akkana isiniin jedha. Chaanaalli kun ammoo yeroo atantama gabaabaa keessatti barbaanna jechuudha. Atantama keessatti abbaa carraa bismillahir rahmanir rahim. Kairba rabbina milkees jedhe siiba tokko kalate qofannu bira dhufa kalammaffaa dhufa ammoo maan argatu jechuudha. Kanaaf ammoo kabajamtoota furdiftoota kennaa akka isiniin tarree isiniin jenna. Kanaaf ammoo carraa isaa 40 chaanaala 40 jechuun gatiin isaa ammoo meeqa warri jedhu dhabamu. Chaanaala gatiin isaa ammoo chaanaala xixiqqaadhaatiin qixxeedha jechuudha. Gatii isaa isiniin himnu ammatti jechuudha. Gatiin isaa chaanaala sanirraa yoo laallu chaanaalli 40 irraa yoo laallu jechuudha. Gatiin isaa bilaash jechuun ni dandeessanii.
laakiin ka aga itti xiqqoo namni lafa'ee fi aga chaanala jechuun shariikaa jechuudhani beeytanii laakiin yeroo takka waan isarra namaa caalu dhufaa yeroo takka waan silaa daruurii namatti isa kana laallee nama wanni godhu jira jechuudha. Wallahi dhugaa dubbannaan anummaanuu gara nyaataa isin himaara jechuudha. Laakiin immoo rakkiin amma fakkeenyaaf silaa isa yoo gurgurame fooyyeffamu kanatu caala jedheetuma malee anillee akka garaa itti nyaata itti natu beekaa. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya bismillahir rahmaanir rahiim. Kanaaf immoo warroonni keessan nu dubbiftan lakkoofsa kana irratti isin kenna jechuudha. Kanaaf tokko lama sadii wal dorgomaa raftanii osoo wanni hin ta'in jechuudha. Warroonni chaanala gurguddaa barbaadanis hatta warroonni xixiqqaa barbaadan kabajamtoota hordoftoota keenya warroonni xixiqqaa barbaadanis hin sodaatina kootta gaafadhaa isiniin jedha. Osoo chaanal guddaadha gatiin isaa tirree guddaadha jettanii achumaan jeefatanii baduu qofa osoo bilbila isinii maxxansiinu saniin nu dubbisuu dandeessanii gatiin isaa meeqa akka ta'e jechuudha. Inni biraa gurguruudhaaf yaada qabaadhee osoo hin taane dirqama waan san waan tajaajiluu kan jechuudha. Inshallah rabbiin immoo jedhee sanuma irratti qofa osoo hin taane chaayinala irratti karaa biraatiin na argachuu dandeessanii oonan arganne si arganna akkasiniin jedha. Garuu immoo akkasiniin tarree akkasiin ta'uu barbaadu odoonaa danda'ame warrootuma oliin hojjetu keessaa tokko yoo baay'ee natti tolayyuu garuu immoo isaan hin qaban waan ta'eef isaanis immoo akkanaan gurguruuf fedhii hin qabanii kanumaafan bakka eegasiin madiddanii ol ba'ee too dubbachuu qaba jedhee too asirratti ol ba'ee dubbadhee akkasiniin tarreessiniin jedha guutuun keessan jechuudha. Irratti hirmaadhaa akkasiin tarree. Akkuma isin jettee anu yeroo duraan isin himu kanarraa jechuudha. Garaan nyaata wallaa akka kiyyaa kana garaan nyaataa isin hima jechuudha. Garaan nyaata akka horii manaa namni yeroo biyyaatti jechuudha horii manaa akka dhaltiifa yoo rakkatee inshaallah gabaa baases jala laalaatuma gurgura jechuudha. Kanaaf immoo akka kiyyaatitti akka kiyyaa oliititti jechuudha kiyya kanayyuu fardeessu akka kiyyaa oliitti garaan nyaatee gurguriin illee jedhee kadhadhee laakiin ammoo keessi isiin eega waan ittiin dalaguu jirtuuf dhimma xiqqoo ittiin fooyyessuu deemtu sannatti himtee jennaan tamaam inshaallah okay kayriidha jedheeti isiniif qabadhe jechuudha. Ammaaf ammoo chaanalli guddaa gatiin guddaa jettanii akka hin sodaanne jechuudha. Hin dhageenye hin argineen hin jirtu. Kanaaf ammoo itti wal dorgomaa isiniin jenna yeroo gabaabaa keessatti inshaallah akka isin hin dabarre isiniin jedha. Kabajamtoota hordoftoota keenya yaadni keenya kaadhaaf qabannee dhufnee kanumaa akka ubbii biraatti walitti jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Keessaan nu dubbisuu har'arraa eegaltanii ammumarraa eegaltanii hin dagatinaa jechuudha. Kanaaf turtii gaarii isiniin jenna. Akkas isiniin jenna daawwattootaaf kabajamtoota kiyya wanti nani chaayinala kana gurguruuf naka kaasee yaanni maalinni ani fedhii qabaadhee osoo hin taane dirqama waan san maallaqa san tajama waan ta'eef maaliif tajama inni tokkoffaa biyya galuuf yaada qaba. Biyya galuuf immoo dirqama maallaqa ni barbaachisaa jechuudha. Lubbuu tiyya takkitti hin taane naafubsi waliin jira haadha daa'imaati. Dirqama waan maallaqa sanii tajamuuf kanaafuu waanan ani silaa godhee gara biyyaa deemu hin jiru. Chaansii biyya kaminni dirqama waan kana gurguradhee maallaqa inni naa baasisanii jechuudha gara biyya kootii tan deemuu danda'u. Inni fedhii kiyya naa guuta jechuu osoo hin taane anguma ta'e jechuudha. Yeroodhaaf waan na barbaachisu ittiin godhachuuf jechuudha. Sanumaa fi ilmoo qabatanii biyya ormaa keessa jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif yeroon barbaadetti hojii hin argadhu kanarratti hojii irra hin jiru. Baay'ee rakkisaadha jechuudha. Waa baay'ee nama barbaachisa. Lubbuu takkittiidhaa'u qabatanii biyya ormaa keessa hojiirra hoo hin jiraatin baay'ee ulfaataadha daa'ima waliin miti. As keessa immoo hojiis hin qabu maal gochuu kan ta'a maaliif namni na cinaa dhaabbaturre hin jiru jechuudhaan tan ka'ee jechuudha. Rabbiin immoo chaansii biraa naaf qoode jechuudha. Carraa biraa naaf qoode carraa biraa kan laalaa jechuudha inshaallah. Asuma cinaatti isin akkana cinaa dhaabbattanii na gargaartanii isin gaafadha. Oonan dogongoree jiraadha dhiifama narraa taa'aa isiniin jedha daawwattootaaf kabajamtoota kiyya tan kana akkan godhu akka kaasee dhimma dhuunfaa kiyyaati. Dhimmi sun immoo kanuma dirqama gara biyyaa deemuu waan an barbaaduuf gara san immoo deemuudhaaf waan tokko sisirreessuudhaaf maallaqa na barbaachisa. Maallaqa san immoo kanarraa nan argadha jechuudha. Sanumaaf malee waan biraati miti. Gama biraatiin nan argattan jechuu miti inshaallah chaayinala biraa banadheeto tan walumaa arginu ta'a.
miti abshir miti yetta aywa akkas isiniin jedha المهم أكسن إنترسين أكسن. لكن يقولوا قبل جمتوا تفرطوا كأنه والله يرو نم نماهيم دكاتة هميل اللي لما تقومي تراكس وقاب سووني قرية جورا ركنا دكاتة نمني انتستي شمراتك نركبتي اللي ما قبدي مال صرفي قبدي يرو تك دلقات أبو يرو تك كفاية مثلا أبو نيجرا جورا كنا فمو بلدين تنباي تك يعني أكجروتنا قد كبا إنجرات وقد جير قد جرينا ما بيدل إنجرات وتيتا يجورا باي كتوكو وني تأثر تجورا لكن أما مو يرو أران غربية كان النيان كتجورا غربية وان غلطة يا ديف يجورا كان تركم تيتا مالي يجورا channel مالته غرقراني ركين نكابا مو channel وركي سانجت يو أكتساور نمون وان كان تدعم تجراتي كيس باسي سينمار. ركنا واتك هنك أبو والرجاباتي هرتو جتاتي وان باستسان باتي لما سدي ستي دي فتشو دي سنمت مي هرتو جتاتي. أيوة والله كسي كم جمتو تا فردفتو تكينا أككنا سينجدا وروني أبوليان شمرة كبدني ديني بيتنين إذا تلتي شمرة تكيو كوباجرا يو أبا منا وفي برنجرا نجورا وان هندا يو تكو جرون كتوكو توني تاتي ودكاتي يعني نركز أشورا يريو نركز أشورا مامتي إذن كناف channel سلا أكم جالت تكسلا يرو تلاقي نبدأ يرور تكو فيان تنوات دائما سيد رجال ركوبه channel كنا أك شركات دكاتو بكوجي من عربا دلائي تسني تدلائي دي وان سلا صرفي تيفوان كرامنا الرواني قد كركرو نسي كيجورا kanaaf kabajamtoota nubartoota keenya isinitti illee dheeressine akka carraan kun isiniin dabrin irra deebi'ee akka isii illee gargaarsa ta'u abdii qabaa laakiin isiniifis waa hundaan isinii himnee jirra isiniifis gargaarsa isinii ta'a jechuudha kun ammoo chaanaalli agasmara gurguddaadha jettaniin sodaatinaa gatii isaallee olin kaamne negisa 3-4 irra deebinee isinii himne kanaaf ammoo dubbii baay'attee farritti fe'anii isiniin jedha kanaaf kabajamtoota nubartoota keenya isinin dabrini isinin jeda kanaaf assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye